Egaa akkuma asirratti argitan tana micayyoo yookiin immoo nama guddoodha. Waggaa 14 biyya Saawud Arabiyaa hojjettee damuusa malee taa'aa turte jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota taanaan YouTube's kalachilatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessaniif baay'eetu jecha. Egaa waan baay'ee tokko nama gammachiisu yookiin immoo baay'ee namatti toludha. Egaa akkuma beekamu waggaa 14 jechuun umurii daa'ima tokkooti jechuudha. Waggaa 14 muluu damuusa malee hojjisiisaa turanii akka tasaa micayyoo wayii gara mana isaanii deemti. Yeroo deemtu kanatti seenaa ishee gaafattee anillee nama damuusa malee hojjetudha jettee itti himatti. Bilbilarree hin qabdu jechuudha. Yeroo kana micayyoon gara TikTokitti fiddi. Gara TikTokitti yeroo fiddu kana namoonni sagalee ta'ee fi imbaasii biraan ga'anii fi warroonni sagalee gurguddaa qaban imbaasii biraan ga'anii fi warri imbaasii Saawud Arabiyaa qarshii ishii takka lamaadhaan waggaa 14 irraa fuudhanii fi akkuma argaa jirtan gara biyya isheetti gaggeessanii jechuudha. Egaa ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf namni mana namaa keessa hojjetu amma fakkeenyaa fi yeroo ijoolleen tokko nagaa waliin hin jedhanii jechuudha. Argitanii sababa micayyoo saniitiif damuusa ishii waggaa 14 argatte jechuudha. Kanaafuu sagalee walii ta'uun walii yaafachuun waan gaariidha. Keessattuu ijoolleen keenya gaafa Itoophiyaa fi amma fakkeenyaaf ollaa hojjettu yoo ta'e yookiin immoo nama san akkami naguma keetii namoonni nagaallee waliin gaafannee hin jira jechuudha. Kanaafuyyuu nagaallee wal gaafattanii akkamitti akka jiraattan jireenya keessan gaafa wal gaafattanii dhugaa dubbachuuf beektanii seenaa nama sanii jijjiiruu dandeessu. Isinii galee namni suni yoo dhugaa dubbachuuf namni sun beektanii keessa isaa yookiin gammachuu qabaachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuyyuu wanti jiru isa kanaadhaas niin jedha obboloota koo. Egaa seenaan mucattii kana jijjiirame waggaa 14 qarshii malee damuusa malee jiraataa kan turte har'a gara biyya isheetitti galtee. Kanaafuyyuu ijoolleen keenya yeroo baay'ee wal bira dhaabbadhaa akkasumas wal gaafadhaa. Dhugaa dubbachuuf yoo karaatti illee wal argitanii nagaa wal gaafadhaa. Namni sun maalirraa akka jiru nama biyya keetitti waan ta'eef. Kanaafuyyuu waan akkasitti isiniin jedhaa. Ijoollee baay'een namoonni akkanaa rakkoo keessatti kufan rakkataa jiran hin jiru baay'eetu jira. Garuu wal gaafatanii rakkina san keessaa wal baasu jechuudha. Isinii galee odoo sagalee walii ta'anii odoo nama sanii nama guddaan sagalee ta'ee fi argitanii waggaa 14 jechuun asii miti. Kanaafuyyuu akkanatti sagalee waliif ta'a waliif dhaabbadhaa isiniin jedha obboloota koo. Waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Dhugaa dubbachuu fi akka kiyyaatti akka ofii kiyyaatti yeroon ilaalu namni kun dhugaa dubbachuuf hedduu waan nama gammachiisudha jechuudha. Tarii namni biraatirree hin jira namni akkanaa jechuudha. Akkuma ishee kanaatti naannoo waggaa isheen waggaa 3 waggaa 4dha. Akkasumatti hojjisiisaa turanii dhugaa dubbachuuf takka lamaadhaan damuusa isheerraa fudhaniif namoota baay'eedha jechuudha. Kanaaf namoonni akkanaa namoonni sagaleen isaanii dhokatee jiru kun namoonni ijoolleen akkanaa ijoollee yoo jiraate nama biraatirree sagalee taatanii humna isaanii akka biyya ormaa keessatti dhangalaasanii hin galle sagalee ta'anii fi akkanatti damuusa isaanii irraa fuusisuu gaariidha jedheetii yaadaa jechuudha. Yeroo tokko imbaasiin kunis
gaariidha. Biyya imbaasiin hin jirre yoo ta'e malee biyya seerri hin jirre yoo ta'e malee yoomillee taanan damoosni kee hin badu. Humni kee guyyaa takka yoo waggaa 14 dhiisa ta'u dubbachuuf hanga nuti guyyaa takka keessatti hojjennee dadhabnu numatu beeka. Kanaaf nama biraatillee micayyoo tanarree akka kiyyattoon ilaale hedduu takkan itti gammadee jechuudha. Waggaa 14 jechuun asii miti. Rabbiin ishee milkeessee qarshii takka lamaan irraa fuudhaniifi jechuudha. Annaa kuni waan baay'ee tokko nama gammachiisu, waan baay'ee tokko namatti toludha. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii bakka hundumatti ati laphee qulqulluudhaan yeroo hundumaayyuu akka amantaa keetiitti waaqa kee yoo kadhatte, waaqa kee qabattee yoo deemte yoomayyuu homaa hin taatu jechuudha. Diinni waanuma barbaade oduu sitti dhufee inuma milkoofta. Sii galee. Annaa kana isaanii nugaa dubbachuu fi mee nuti hojjennee hojii amma fakkeenyaaf hojii kana osoo dhakaa iyyuu falaxanii fi araboonni misgaana isiniin jettu. Birri isaanii hamba'u sallaalu malee humna kee hamba'u san tasumayyuu siif hin beekan. Birri kee humna kee ani yeroo hunda ganama kaatee maal jettee walii gadi kaachaa oolte sa'aatii 24 kan dhangalaastu sun isaanitti mul'atu. Garuu immoo nuti waan maal beekuu qabnaa ijoolleen keenya shamarran mana godoo arabaa keessa jirtu hunduu of eeggannoodhaan hojjechuudha. Isaan hunduma dhagaa falaxxee fi misgaana hin jiru. Garuu immoo of eeggannoo hunasin hin jedhu humna keessan qusachaa, nyaata keessan nyaachaa. Dhugaa dubbachuuf namoonni tokko amma sodaa isaaniitirraan kan ka'e kan nyaata dhugatanii dhugsaadhaan nyaatan, kan bishaanumallee dhugatanii dhugantu jira jechuudha. Hojjetan malee macheen nuti kan biyyaa baaneef ingidiin osoo qonqoxxoon nutti jiraachuu baatte homtuuyyuu biyya ormaati wanti nama fiduyyuu hin jiru jechuudha. Garuu immoo nyaachuudhaaf jiraachuudhaaf kanaaf yoo nuti kufne yoo nuti dhukkubsanne qarshiin tuni koo maafii faayida. Birrii dhalaallee humna keenya hanga qabnu hunda yoo dhangalaasne birrii sun dhuftee hikiminnaa dhufuyyuu nuuf hin taatu jechuudha. Sii galee hikiminnaa. Kanaaf of eeggannoodhaan hojjechuu yeroo hundumaayyuu yeroo hojjettullee mitsattiin tun dhugaa dubbachuuf argitanii waan ishee fakkaatte. Waggaa 14 muluu biyya ormaa keessatti dadhabdee sammuun iyyuu dhugaa dubbachuuf sammuun isheetiyyuu nagaa qabaa jechaan tureen. Namni tokko gaafa waa tokko hojjetaa hin jiraanne asii achi bichaa qarshii kee asii achi bichaa baaste qarshiin kee sun yoo omaara siif hin oolle hojjettee amma fakkeenyaaf gaafa dadhabdee yookiin immoo barattee firii gaarii hin argatin macheen barumsa saniin dhiista yookiin immoo baqa abdii irraa kutatta. Kanas immoo hojjettee gaafa qarshii malee yoo hojjettee akkamitti sammuu akkamitiin hojjettee iyyuu hin jedhaanii dhugaa dubbachuuf waaqimatu obsi birriin kee dafqi kee hin jiraa jedhee malee dhugaa dubbachuuf ani ji'a 2 turuu hin danda'u jechuudha. Birrii koo ijaa hin argu taanan lubbumaanan jiraachuun wayya jetteeti. Waan akkasiitiisu jira. Kanaafiyyuu gaafa amma dhuftanii ijoolleen haaraanis ta'ee namoota akkanaa kanarraa barachuu qabdu jechuudha. Namoota akkanatti damoosa malee waggaa kana hunda ta'an kanarraa barachuu qabdu. Isinii galee maaliif jennaan namni sun ji'a 1 ji'a 2 darbee damoosa sii kenna taanan
كوني أنا بشوف بفصون جاء لما سادي أفر ترتانا خلاص وانتنا أمنا قول أنجلاس تقل ليه نجرو جيجولا نان إيسو جيسنا دان كتاي جيجولا عندي كان فيو وينو جتا زيم جتيتو ما غير جتيتو جتيتو تأما سريمتي سيالي وجي أمان قبل وجتا جرتا جيجولا أنا كان وانتي جو أما اللي تاني جولي نما رفان وارد بتشوفي جولي أما رفان تقرن نوروا أفان كبا إرى دبتا إرى جولي أفان بيجي نتمر در فنرا جولي أرحم افتتنتو أي لنيا الوارد بتشوفي رون لالي يدوين بيجتني سر متني لالي جو بسوتا بيجتني بكان كنا نيفي جولي نما بلتي سمو قبلي وانا كسيتي سنين جدا بلوتكو سينا مجأيو تنامو باية تكو ناجا عيبي ياتقو نمون برات اللي نمون نكنا كوني وجراتي نمون نسال انجلاسي وكا كان هند بيا رباكي ست دموسا بساملي عافي امالي اكامتي اتفوفا يجو وروادي تاني انجدي واقني ربي نتانا ملكيسو كان فيسي أنا وركسي سنين جاءت ورتيجاري كواد أنا كان ناترا ورين يوتيوب كنا فاراتن لايك سبسكرايب وتشون دقتنا